Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun qophii bashannanaa addaa sirna simannaa ayyaana waggaa kan bara haaraa kan bara 2013 simachuuf qophaa'ee kan dhaabbanni production simbirroo dhaabbata televizyinii FIB duukaa ta'uudhaan wal ta'uudhaan isiniif qopheessedha. Sagantaa kana irratti immoo sagantaa baay'ee bashannansiisoo, bohaarsoo, barsiisoo fi akkasumas immoo beekamtii namoota tokko tokkoof laatu jennee irratti qophoofnee dhiyaannee jirra. Sagantaa keenya guyyaa har'aa kana irrattis immoo wanta baay'ee barattu, wanta baay'ee nu wajjiniin bashannantu jennee abannaa. Turtiin keessan nu wajjiniin haa ta'u. An Gaaddisee Mukafuun jedhama. Ani immoo Murteessaa Biraanuun jedhama. Daa'immaniif maanguddoonni, shamarraniif dargaggoonni hundumti keessanuu warri dhiiga koo taatan baga booqaa birraatti nagayaan naaf baatan. Ganna abbaa roobaa, abbaan aariif bacaqii, gaddaa fi gadadoo, qaammee nurraa haqii. Asham jechuun simannaa qaammeen birraadhaan dhufa. Barri moofaan kufee inni haaraan nu dhufa. Qaammee yaasin sinnooftuu, ganni garaa garbaa, dukkanaaf bacaqiin si'iin nurra darbaa. Baga baatan waliin jechuuf iji firaa kunoo akkasitti wal argaa. Taleegaa sagantaa keenya guyyaa har'aa irratti kanneen namoota keessummoota gurguddoo akkasumas namoota baay'ee kabajnuuf jaallannu namootni baay'een beeknuu fi namootni hedduun immoo baruudhaaf feenu namoota hedduu kan gara waltajjiitti waamnee tokko lamaan eenyummaa isaanii fi dhangaa isaanii qabatanii jiran akkasumas hawwii isaan bara haaraa nuuf qaban tokko tokko kan waliin hirmaannu ta'a. Ani barreessaa walaloo kan ta'e baay'een keenya kan beeknuu fi baay'ee kan jaallannu kitaaba mata dureen isaa ija nan bu'in jedhu barreessuudhaan hundi keenya beeknu barreessaa kanaa ol badhaadha gara waltajjiitti waama. Artiist Taamiraat Baqqalaa gara waltajjiitti affeerree jechuudha. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Hamileedhaan gara waltajjiitti simadhaa isaan lamaan gara waltajjiitti kottaa. Toligaa ammas irra deebi'uudhaan baga guyyaa ayyaana waggaa bara 2003 isin ga'ee jechuun barbaada. Guyyaa har'aa bakka kanatti kan nu wajjiniin taa'ee argamu keessummaa keenya kabajaa ta'uudhaan iddoo kanatti argamu barreessaa kanaa ol badhaadhaa baga ittiin si ga'ee jechuun barbaada irra deebi'ee. Baga waliin nu ga'e. Asumarraan ija nan bu'iin kan jedhu kitaaba kee tokko dubbiseen ture baay'ee kitaaba baay'ee bareedaadha. Sana malee kitaaba kan biraa akkam qabattee dhufaa jirta moo maal? Kitaabni ani barreesse ija nan bu'iinidha kan jalqabaa. Sattaanii kan hin barreessin maxxansin harka koo jiru gara fuulduraatti kan maxxanan ta'u ammaaf kan inni uummata biraan ga'ee ija nan bu'iini akkasumas gama sooshaal miidiyaatiin walaloowwan dheeraan barreessaaf namaaf hiraa ture ni jiru isaan kun gara kitaabaatti hin jijjiiramne kan biraas kan nama bira hin geenye hin jira gara fuulduraatti hin dhufa jedhaman yaada. Mee waa'ee ayyaana qaammee waan nun jettu qabdaa laata? Ayyaanni qaammee siif maali? Ayyaana qaammee jechuun waggaatti bara tokko kan dhufuudha. Bara muufarraa gara bara haaraatti itti ceenuudha. Ayyaanni qaammee akkasiidhaanaa fi garuu sirna qaammee keessatti yaadannoo hedduun qabaanii daa'ummaa kiyyaan yaa'u keessatti dabarsee guddadhe waan ta'eef gaafa ayyaanni qaammee dhufu gammachuu guddaatu natti dhagahama. Ijoollummaa koo na yaadachiisa jechuudha ayyaanni qaammee anaaf. Bara haaraadha bara kaayyoo kee galmaan itti gahachuudha bara kaayyoo kee itti milkeessituudha akkas jechuudha anaaf. Ani yeroo baay'ee qaammee kan itti ilaalu ija bara haaraa jedhamu kanaaf miti birraa haaraa waan jedhamu nan ilaala. Birraa haaraa waan ta'eef gara birraatti gara fuula bahuutti gara fulbaanaatti deemuudhaaf mallattoo ce'umsaati qaammeen sana keessatti gaa waan baay'eetu jira sirbi kun illee jira yeroo daa'imummaa. Wadaajii kan jedhamu kanallee biran geenye yeroos biran geenye ijoollummaatti sobaan jiru wadaajiin naannoo keenyatti baay'ee baramaa miti. Mee wadaajiin si qunnameera moo ayyaana qaammee kana keessatti maal yaadatta taammeen? Buqqisaa jedhama gaafa galgala gaafa facaasaa ayyaanni qaammee boru kan jedhama gara galgalaa galgalumtii sana hayyoonni keenya harmeen callee facaafatu facaasadha guyyaa suni qunnii buqqifataniiti qunnii san irratti galgala facaasatu isaan ayyaana isaaniiti. Bariisaa sana immoo shamarran akkaataa umurii isaaniitiin wal filatanii uffata aadaa uffatanii babbareedanii abaabilee yaadoolee jechuudhaan weellisuudhaan sirbuudhaan
ganda gandarra deemanii mana manarra deemanii faarsanii abbaa loo faarsanii abbaa mana sanaa faarsaniiti achiin haadha mana sanii faarsanii baga hoggaan siin ga'ee bara gereetiin sinaa ga'u maal jedhanii sirbanii erga manatti seenanii booda haati mana sanaa wanna isaan nyaatan wanna isaan qammasanii dhiyeessitii fi masoob irratti sana booda dura bu'aan isaanii hin jira dura buutuun dubartoonni isaanii kan dura mootin isaanii jechuudha isaan nyaata sana qammasanii booda jarri ittaanaan immoo qaqammasanii erga fitanii kunni harkaa qaban sana mudhii masoobii sana irratti hidhanii eebbisanii midhaan sana galchanii jechuudha erga galchanii booda achumaan manuma sanatti ragadatti fufuu hin eeddisu ragadanii erga ragadanii booda dargaggeessi shamarran oduma ragadaa jiranu dargaggeessa amma sana innis akkuma sana gaafa dubartoonni wal qindeessu dargaggeessis ga'eessi wal qindeesse qophaa'ee duuka isaanii jira waan ta'eef dhiichisaa deemanii gaafa shamarran ragada eegalan dargaggeessis duuka isaanii galeetti wajjin ragadanii jechuudha manatti ragadanii shamarran sana booda hin baati isaan akkasumatti adeemsa sanatti fufanii jidduu sana keessa kan mana tokko ba'anii gaafa mana biraatti deeman wadaajii wal qabuun kan jedhamu sun hin jira. Innaa sana wadaajii wal qabanii. Qophii kana kan isiniif qopheesse dhaabbata piroodakshinii simbirroo dhaabbata televezyiinii FIB waliin ta'uudhaan kan isiniif qindeesse haala kanaan bareechee miidhagsee bohaarsaa bashannansiisaa kan isin wajjiniin turu an gaaddisee mukafuu inni murteessaa biraanuti. Asumarraan haasaan keenya kan itti bubutaa walaloo xiqqoo ishee qabattee akkati dhiyaattu abdii tokkoon qaba. Yoo barbaachise jedha. Yoo barbaachise abaqiitu bubbee dhaaba. Lolaatu tulluurra yaaba. Foontu foonuma raaba. Yoo barbaachise gororatu gudeelcha fida. Riqichatu ceesisa dida. Yerootu yeroo isaa yereessa. Guyyaatu halkan keessa. Yoo barbaachise abbaatu qola ofitti mara. Firatu kosiise irra tara. Milkii dhiyoof miilli fagoo daguuga. Kanaaf lafti hurufti gaara dheeraa haguuga. Akkasumas irra keessatti mama jalli gidduun tilmaama. Keessi mama tokkichuma namaa tu ija dhibbaan akka dhibbaan argama. Akkan darbetti akkan argetti si'a baay'ees dhumni namaas dachee kanaaf affeerraadha. Akka yaadutti akka hawwutti wayin argaan kajeellaadha jedha galatooma. Aartii keessatti bu'aa baay'ee hedduutu jira. Bu'aa baay'ee dabarsitee fi wanna si mudate. Keessattuu aartiin deeggarsa barbaaddi. Kana booda immoo tariiti maallaqaan deeggaramee hojii gaarii hojjechuu hin danda'u uummata kootiif jedhee yaada. Rabbi waggaatti nuun ga'ee fuuldura kanas kilippii wayii ni jira kan hojjetamu. Gara hojii 5 akkana kanan gurra uummata kootinan gaa uummata kootiif fayyada. Uummata kootiin barumsa jedhee yaade ittuman jira dhiyeessan jira waaqayyo nuun haa ga'u walumaan agarran jedha uummata kootini. Intala baabee kaanii maqaa waamanii haadhi baabee hin dhufee too similladhu marsanii nu eeganii. Yoo nu tamaatee dhiibbachuun kursii gorraa haadhi baabee birraan bariitee fulbaanarra naannufaa waa lagarraa. Osoon jiruun taatu kan ormaa gonkumaa jaalallee ta'uu du'aaf ajjechaa dhufaa mal siin kennuu dabarsee tole. Goota biyya booree deebisu goota bichuu salaalee sanyii warra waaqoo guutuuti mudaa maalan qabaaree. Eebba argachuu qabna. Akkatti maa hunda gaafa isinii sirbe eebbarratti ni yaadda. Kanaaf ajaa'iba bareedni kee kuleetiyyaa nanumaa malli kee siinuun addaa akka bunaa boontuutiyyaa radanaa taatiyana jiita ondeeti si dhabuu kuleetiyyaa si argachuu qofan fedha seera guuteen si boodaddaa boontuutiyyaa ejjannoon koo mehmedoma dachee samii egaa kan kanarraayi. Fuulduratti kiriip irratti dhaggeeffattee haala kanaan isiniyyuu akka mudannootti waan qunname tokko keessa iddoo eebba manaa wayiiti bokkeen rooba jiraati bakki dunkaanni itti jiruu fi iddoo nuti baanee sirbinu xiqqoo walirraa hiixudha bokkeen roobaa irraa
lafa irra jennu tokko akka darajaadha. Mukkeen irratti roobee jira immoo cucaata baay'ee. Osuman sirba kana sirba sayyoo Oromoon horii bobbaaseen sirba jira. Oromoon horii bobbaasee qajeelchee karaa horaatti. Naannoo caadhee nan kofee achiin odoo sirbicha addaan hin kunne bakkuma taa'u sana achuma itti fufee warra na fuuldura jirutti argee malee warri bakkinaan sirbuudhaaf deemu sunu warri dukkaanii keessa jiru nan agarra. Namoota bagatti ayyaana waggaa isin ga'e jechuu barbaadan yoo jiraateeti gamanumaan dhaamsa keessan dabarsachuu dandeessu. Waaqayyo baga bara haaraa kanaan nu ga'e waaqni baga booruu gannaarraa gara taliila birraatti nu ceesise jecha gamanumaan gammachuu bara gaarii isiniif haa ta'u bara gammachuu bara badhaadhinaa bara quufaa bara gabbinaa bara nagaa nuuf haa ta'u isiniin jedha. Uummata Oromoo hundumaan baga bacaqii gannaati gara boqaa birraatti baatan jechuun hin barbaada. Birraa nagaa isinii haa ta'u. Hayyee walumaan nuuf haa ta'u keessummaa keenya kabajaa ta'uudhaan bakka kanatti gatii argamtaniifis akkasumas immoo saba keenyaan baga ayyaana waggaatti isin ga'e jechuu keessaniif baay'ee isin galateeffachuun barbaada. Egaa sagantaan keenya ammallee akka itti fufeetti jira. Sagantaa keenya irraatiin namoota tokko gara waltajjiitti waamuudhaan isin beeksisaa jirra. Sanumaan immoo eenyummaa isaanii fi muuxannoo isaanii akkasumas immoo yaada isaan qaban tokko dhaggeeffataa tureera. Amma immoo itti aansuudhaan sagantaan keenya gara showutti darba jechuudha. Akkuma Oromiyaan bal'oo taate aadaan isaatis akkuma san baay'eedha. Kanaaf moodeelonni kun gartuu simbirroo keessatti kan argamanii ijoollee dandeettii ajaa'ibaa qabanidha. Internaashinaal ta'anii hojjechuu ijoollee danda'anidha. Amma uffata aadaa garaagaraa uffatanii faashinii isaanii nutti agarsiisu jechuudha. Uffata isaanii uffata adda uffachuudhaan gara waltajjiitti ba'anii uffata agarsiisa uffataa kan nu agarsiisan yeroo ta'u moodeelotni kun eenyummaa isaanii maalidha eenyudha isaan kaayyoon isaanii gara kamitti kan deemudha kan jedhu kan wal wajjiniin ilaallu ta'a. Ya urji bilbile bareedu kadeeti agarre takkale Leonardo da Vinci suuraa harkaan kaase Mona Lisa jedhee maqaadhaas moggaase odoo rabbiin godhe sitan agarsiise silaa Mona Lisa bakkiree fagaase. Rifeensa fe'eeraa naannoo lash goote fuula diimaa gubbaan qormaa kee hidhatte callee qashii wajjin mormachaan ceeffatte lafa laadhee didee itti si laalte bareedu Oromoo fayyoo magalle kaloo mudhii sonsaalee maanii jaatule maatiin jatule ibsituu hangaatu yaa urjii bilbile bareedu kifeetii naa galee takkale ani galee takkale rifeensa fe'eeraa naannoo lash goote fuula diimaa gubbaan qarmaa kee hidhatte callee qashii wajjin mormachaan ceeffatte lafa laaluu didee si laalte si laalte silaasumaan farsaa jechaan natti tikkaata dhaabbattuu mul'attee deemtu unkaa tolta galanni haa gayuu kan si uume guddaa bareedu Oromoo kan keessa faata mee akkam naa goota bareedu Oromoo fayyoo magalle kaloo mudhii sonsaa
Salomani Jahile Lena Tijapile Ibsitu Angatu Ya Urti Filfile Baretu Kutiti Nagare Tekele Ani Gare Tekele Saddeta Mamudi Chushudeni Rate Sabata Mankoti Mudi Tezil Kote Kulkulta Antara Kurrele Tikayete Sidem to Ayala Namusi Dawate Namusi Dawate Ijite Kulkuko Way Uji Fakenya Masala Anami Ilkante Adenya Situta Male Baretu Adunya Aja Ibaramte Sita Wuti Kenya Sita Wuti Kenya Toleegaa sagantaan keenya ammallee akkuma tufafetti jira kun qophii ayyaana waggaa sagantaa dhaabbatni beeksisaa simbirroo dhaabbata televezyiinii FIB duukaa ta'uudhaan wal faana isiniif qopheessee isiniif dhiyeessu qophii simannaa bara haaraa kan bara 2013ti. Sila kanneen ba'anii dandeettii isaanii nu agarsiisaa turan keessaatii muraasa gara waltajjiitti waamnee jirra. Isaanis immoo sagantaa isaanii eenyummaa isaanii maqaa isaanii eenyu akka ta'ee fi hojii isaanii gahee hojii isaanii akkasumas immoo kanaan dura maal akka hojjechaa turanii fi gara fuulduraatti maaltu akka barbaadan kan nu beeksisan ta'a. Ani moodelaa fi aartii Raahel Qajeelaan jedhama. Moodelii jechuun anaaf fakkeenyummaa yooyin hojjaa yooyin qal'inaa yooyin bareedinaa miti. Innaa fakkeenyummaa gaarii amala gaarii wanta kanadha. Innaa ijoollee akkasii gara kanatti fiduun barbaada. Maqaan koo moodel Diraama Dabalate jedhama. Ammamatti faashin shoo adda addaa hojjedheera. Akkasuma fiilmii adda addaa illee akkasuma gara fuulduraatti immoo akkuma isheen jetti international model ta'uudha yaadi koo. Akkasuma ijoollee taalentii modelii state model kan aktariitu qabanii sodaadhaan isa ta'u haalli mijannee kan teellaattafanii jiran gara steejiitti baasuun barbaada. Moodeelidhas taatuudhas jechuudha. Yeroo baay'ee ka moodeelonni haasawuun barbaadanii faashiniidhaan waa agarsiisuudha kan fedhan. Gochaan agarsiisa. Kanaaf isheenis dubbachuun. Moodel Saara Qalbeesaan jedhamanii moodeliidha. Moodeliin fi fakkeenyaadha. Fakkeenya yeroo jiru hojii qabaadhe yookaan bifa qabaadhe sun taane amalaa fi hojii irratti hunda'a moodeliin namni kamiyyuu moodelii ta'uu danda'a. Kanaan dura hojiin hojjedhee beeku faashin shoo garaagaraa fiilmii keessatti sirmaadheera kiliipii garaagaraas nan hojjedha. Gara duraatti ta'uu kan hin barbaadu immoo international modelii ta'uun barbaada. Model Haannaa Guddataan jedhama. Anaaf modelii jechuun fakkeenyummaa yaadaan amalaan hojiidhaan wantoota garaagaraatiin fakkeenya ta'anii mul'achuu jechuudha. Kanaan dura amma barumsa irra hin jira. Barumsa koo gara xumuree eeguun jedhutti akka biyyaarra darbee akka Afrikaarra darbee kallattii hundumaan aadaa Oromoo duudhaa Oromoo beeksisuudhaan gara addunyaatti beeksisuudha kaayyoon kun jedha. Yoo Rabbi na gargaare. Ani gaa moodela miti. Maqaan koo Ayyaantuu Gurmeessaan jedhama. Aartii Oromoo guddisuu keessatti gahee Oromummaa tokkoon baay'ee anis dandeettii tokko qabadheen as ba'e. Tokkoffaa walaloo irratti xinnoo kalaquun ayyaala. Inni lammataa taatoo ta'ee hojjechuu irratti omaan jiru jedhee namana kana gaheen koo.
Mee walaloo yookaan walaloo harka keetti qabattee waan jirtu natti fakkaata. Mee walaloo qabdu yoo jiraateeti. Baritti kana moo jedha. Bara guutuun addunyaa seenaa haaraa galmeesse. Bara dhibee dhibaan kaalaandarii balleesse. Bara haadhoon balfe wal maddii rafu. Bara hunduu dhukkubaaf jedhee dirqama safu. Baritti kana moo. Bara harkee qalatee qaxxisu nama duuka. Bara ramaddii dhabdee fakkaattee walankaaka. Bara karlamaan qarrisaa calaqqisu. Bara yaaddoodhaan hokkoon qabee namatti harkisu. Bara garaachaan gubaa shuntuure akka foon waaddii. Bara miseensi maatii gargar baafate maaddii. Bara dubartiin deessuu harka fuudhuun fokkoo. Bara abdii haaramu nama harkaa saamee sokkoo. Bara ogeeyyiin biyyaa harka maratee taa'e. Bara namni hundhabee guyyaa du'aa lakkaa'e. Bara akka qeensaan qabaa qaama keessa ijaajju. Bara dhalataa yarsuuf karaa ifaajju. Bara arrabni ibiddaa bishaan keessaa balbalchu. Bara tunna duree eeggatee galagalchu. Bara lukkuun fincooftee wanta akka hin beekne gur. Bara malkee gadhiise dubbiin ammeenyaa fur. Bara manni amantaa ulaansaa cufame. Bara hiyyeessiif dureessi wal faana urgufame. Bara halkeensaa dachaa waan nyaannaan dhageessisu. Bara kaayyoo dhalootaa ciqilee gatteessisu. Bara dukkanammeessoo duumessoo yaaddoo buusee. Bara bineensa halkanii guyyaa saafaadhaan yuuse. Bara biyyi sooreyyii buufate surraaf simboo. Bara haalumtuu ta'ee taxame ibboo. Bara manaan gad bahee ol deebuu yaaddessu. Bara taateen dhalattuu sammuu fayyaa joonjessu. Bara arrabsaa hadhaa'aa baateef kuufama summii. Bara itti guutuun namaa sabatti hir'atu qaamni. Bara abbaan maallaqaa of oolchuuf humna dhabe. Bara dinagdeen biyyaa saffisuuf gadi cabe. Bara hayyuu addunyaatti furmaanni guuruu nyaara. Bara walii wallaalaa gola sululaaf gaara. Bara safuun gad dhooqee hunduurra tarkaanfatu. Bara ijji gar tokkoo qabee wal galaafatu. Bara galaa liqimsee bobboksee calaliisaa. Bara sobaan lalisan laagaadhaa babbaqanii. Bara dhiyeessanii nyaatan rimmaaf hedduu dabale. Bara utuu jibbanii budaan lammata dhale. Bara garaanni guddaan taa'ee dhiiga lola'u. Bara dubbiin ammeenyaa akka malee dhuka'u. Bara boofni kiraayii fudhate garaa namaa. Bara ramni biqilchee qoraattii arangama. Bara anatu caalaa weelalee gara sammuu. Bara biqilaan dhugaa qofaa dhaabbatee rom'u. Kan hundaa keessatti waaqayyoon nu gargaare. Kellaa ormaatti hin buune naannessee nutti ijaare. Guyyaa har'aa argitu baay'ee danqisiisanna. Nuyi danqinee dabalaan haalota jibbisiisa. Bara haaraa geenyerraa kunoo carroomnee teenye. Abjuuf mul'anni keenya gidduutti hafeen rarraane. Silaayyuunni nu eeguu hirra fummuu tokko takka. Waan karaa malee dhufuuf irreen seenuu nurraa dhorka. Cimaa waan taaneef miti kan nuti nagaan baane. Abbaa murtii haqaatu mararfatee nutti taane. Innoo duruutti beekaa gaddeebi'aa ol qabu. Karaa inni itti of kennine sooraa baajataan dhabu. 2013 baga geenya yaalammi. Jaalala isaatiin malee eegnee miti abboommi. Utuu seexanni aaduu akka leenca saafillaa nuuf ta'ee nu ceesise abbaan dhugaa waa'elaa. Bacaqii gonnaa boruu booqaa birraa fuunduraa. Aariif of koluu keenyaaf seexanatu unkuraa. Moofaa abaarsaan jiru ta'ee dhumeera erbee. Hin deebi'u jarana kan akka bara darbee. Galatoomaa. Qalamni kee haa mirgisu kana caalaa hin qooriinsi jechuun barbaada. Egaa akkuma argitanii gartuu simbirroo keessatti dandeettii adda addaa qabaatanii ijoolleen moodeelonni jiru barreeffamoota ajaa'ibsiisaa akka kana dandeettii adda addaa kan qaban as keessatti argamanii isaan keessatti immoo muraasa nuun as gara waltajjiitti waamnee isin wajjin eenyummaa isaanii hamma ta'e isin abbuqqachiisuu yaallee jirra. Hundi keessaniyyuu baay'ee galatoomaa isiniin jennaa. Baga ayyaana waggaa keessanii barri 2013 akka bara 2012 kan taane abdii qabna. Rabbis jira akkuma ati jettee. Barri kun barri bara 2013 hunda keessaniifuu maqaa kiyyaan bara milkii isiniif haa ta'uun isiniin jedha. Eebba jabaadha baay'ee sirriitti fudhachuu qabde. Ta'u ayyaana gaarii, bara eebbaa, bara milkii, bara qufaa fi bara gabbinaa, bara badhaadhinaa akkasii ta'uu ni hawwina. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota daawwattoota miidiyaa FIB har'a guyyaa ayyaana sababeeffachuudhaan as hoteela Kakumaamee yookaan mana nyaataa aadaa Kakumaameetti
sagantaa bashannana addaa isiniif qopheessinee jirra. Kana dura artiist Taamiraat Baqqalaa fi akkasumas walaleessaa kanaa ol badhaadhaa isinii affeerree turre. Isa waliin turtii taasifne daawwattanii turtanii sagantaan keenya ammayyuu akkuma itti fufetti jira jechuudha. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Itti aansuudhaan immoo asuma nu gidduutti kan argamanii obboleewwan ilmaan abbaa tokkoo obboleewwan hojiiwwan wal fakkaataa walitti dhiyaataa irratti bobba'anii jiran hojii aartii hojjechuudhaan kan beekaman saba keenyaaf aadaa keenya guddisuu keessattis gahee olaanaa taphachaa jiran nama lama dargaggoota lama gara waltajjiitti waamnee isaanii wajjin haasannaa. Bakka kanatti immoo kan waamanii jirru akkuma sila sin beeksisne obbolaawwan lamaan ijoollee abbaa tokko hojiiwwan wal fakkaatu garuu walirraatti garaagarummaa qabu haga ta'e garaagarummaa xiqqoo qabu ogummaa ajaa'ibaa qaban kana wajjiniin isin barsiisna haasaa tokko tokko waa'ee isaanii isin haasofna. Eura jalqabna. Hangafni eenyu? Hangafti eenyu? Tilmaamnu ree? Waaluma fakkaattu isatu caala natti fakkaata. Sirriidha miti? Lakki fuula keessa laaletan. Ijoollummaa makoorraa qabee jaalala guddaan hojii aartiidhaaf qaba. Aartiin gosa baay'eetu jira isaan keessaa. Aartii kan faayin aartii isa jedhamu yookaan immoo peentingii yookaan dibaa halluu isa jedhamu fakkiin kaasa. Wanti sun ijoollummaadhuma koorraati. Maatiin keenya maatii nama baratanidha waan ta'aniif abbaan koo hojii akkasii yoo hamma baay'ee bal'isee yoo hojjechuu baate illee waamuu muraasa hin hojjeta. Sana jalaatti argee tananii ani immoo isa caalaatti fooyyessee gara aartii Oromootti makame yeroo gabaabduudhaa san aartii Oromootti makame garuu jalqaba ofii koodhaati manumatti ayyaala mana barumsaattis baay'een hojjedha. Charchii iddoo adda addaatti illee baay'ee waan akkasiin hojjedhan ture garuu as dhiyeenya waggaa 3 dura mana barumsaa faayin aartii kan Abisiiniyaa aartii iskuuliittan waggaa tokkoffan leenjisaa fudhadhee ergasii immoo more qualified ta'ee hojii fakkiitti bobba'ee hojjechaan jira jechuudha. Dursa bagaa bara 2013 nu ga'een jedha. Itti aansuun immoo carraa kana naa kennuu keessaniif sin galateeffadha. Ogummaa kompiitara saayinsii baradhee isa booda gara fedhiima footoo suuraa kaasuu waan hin qabuuf jalqabuma kaasee yeroo yuunivarsiitii jiru kaasee fellowshippii keessa suuraa kaasuudhaan maal tajaajilaan ture. Sana booda gara hojii dhufee yeroon hojii qacarrii yeroon qacaramu kompiitara saayinsiidha. Haala hojii fedhiin koo gara suuraa waan ta'eef mana barumsaas barachuudhaan toomiin galee barachuudhaan gara ogummaa kana gara guddifachuutti ka'ee amma kompiitara saayinsii dhiisee guutummaa guutuutti gara suuraatti dhufeera jechuudha. Sitti galteerta jechuudha. Suuraa fi fakkii garaagarummaa isaanii. Egaa handiin suuraa ka'e sana peentingiidhaan fakkiitti jijjiira. Inni immoo suuraa kaasee fidaa jechuudha. Waa baay'ee. Moo akkam hariiroon isin gidduu jiru garuu maal fakkaata? Wal wajjiniin mari'atanii suuraa wajjiniin kanatti suuraati kaastee fakkii godhee kaasee fa'aa jira? Waan akkasii jira? Baay'eetu jira. Andura suuraa kaasee yeroon fidu ilaale kan amma gaariidha kana nan kaasa naan jedhee yeroo naa ergin naan jedhee ergee sanarraa yeroo kaasu jira. Yeroo natti suuraa kaaftee isatti kennitu suuriin kun immoo hin bareedu yeroo itti isin jedhee jira. Kanallee otoo hin taane yeroo tokko reefuma jajjabaachaan jira. Suura isaa kaasee fi tanan mana adda addaa jiraanna nan geessee fi poortireetii kan kanaa oliidha. Kanaa oliidha iyyuu. Naan eenyudha jireenya eenyudha ture naan jedhe.
Isuma kaasa geessee beekna kun eenyudha ture naan jedhe sana booda nan aareen illee aaree obboloonni koo warra kaan dhufanii oo daagii lafa keesse naan jedhanii haamilee naa kennan deebi'anii Quxisuudha walitti aantu moo akkami namni sin gidduu jira? Dhalata waa'ee rileeshinii lamman keenya jiru gidduu dubbachuudhaaf immoo lamata walumaa irratti aannan gaafadha inni natti aanee dhalate jalqabuma namni tokkos nun gorsine aan gara peentingii gara halluu dibaa jechuudha gara barreeffama harkaa wanta akkasii man fudhadhe jalqabuma yeroo fudhadhu inni yeroo baay'ee ijoolleen hangafa ishee ilaaltee wanta hangafti godhu goote miti hin goone inni xinnummaa maqabee reediyoo cabaa walitti hintinaa wanta elektirooniksii wal qabate wanta teknooloojii wal qabate walitti fiduu sagalee adda addaa yeroo sagalee guddistuu iddoo ciisichaa kaa'ee tokko immoo gara gorduuba fiduudhaan wantoota kana walitti fiduu baatiriin hojjechiisuu kana hojjeta ture. Wanti sirumaa wanta footoogiraafii, viidiyoo, TV waan elektirooniksii fedhiinsaa gara sana waan ta'eef garuma sana kompiitar saayinsiidhaan galee. Obbolaan hangafaa fi quxisuu hojii walitti dhiyaatu garuu waliin fakkaanne tokko suuraa kaasu tokko fakkii kaasuudhaan hojjetu baay'ee namatti toltu baay'ee nama ajaa'ibsiistu hojiin keessanii. Anas biratti wanti gaaffii natti tolu tokko Daagiin ammammaatti waa'ee isaa ofiisaayyuu ibsaa hin jiru kan ibsaafii jiru Andiidha. Akkamidha kun amala maaliiti? Yeroo baay'ee miidiyaa irra ture dudduubaan malee fuulduraan hagasuma ran ba'u. Kanaaf suuraalee baay'ee argeen jira suuraalee ati kaafte jechuudha. Keessattuu gaafa Adwaa bara 2011 na fakkaata har'an waliin hin jiru suuraa artistii Haacaaluu Hundeessaa kaaftee turte suuraawwan baay'ee babbareedudha. Mee waa'ee isaa nu ibsuu dandeessaa laata? Yeroo baay'ee nan ilaala aartii gara Oromoodhaani namni hin hojjetu suuraan kun hin jiru kan warra kaanii kan warra Oromaa yeroo ilaallu baay'een isaanii jira. Sana garuu ani fedhii mataa kootiin akkasitti nan hojjedhe tan bahee tan hojjedhe garuu suuraa sana kaasuu koo baay'ee natti tola baay'een gammada suuraa sana fudhachuun koo maaliif tokkoffaa sabni Oromoo Adwaa kan inni yeroo jalqabaaf magaalaa Finfinneetti kabaje guyyaa sana ture baruma sana irreechis kabajame suuraa irreechaallee baay'ee kaaseera. Suuraa sana fudhachuun koo ani itti yaadeema qophaa'eetanidha jalqabaatee kaasee kan inni godhe. Inna baay'een gammada suuraa sana fudhachuudhaaf. Ammas immoo baay'ee hojjedheera miti gara fuulduraattis wanti naaf baay'eetu jira waan baay'ees yaadeen jira. Kanaaf baay'ee natti tola. Waa'ee fakkii kana fakkii goota keenyaa kana kaasuurratti maal waan haasoftu yoo qabaatte? Akkuma beekamu waa'een gootaa odeeffameen numu yeroo hundumaa ajandaadha. Waa'ee goota sanaa raajeffachuu fi dinqisiifachuu fi leellisuun gootuma sana duwwaa fotoo hin taane dhaloota dudduubaan goota ta'ee dhufaatti jiru kana qaruu fi yeroo isaatti dafee akka inni gootummaan isaa akkatti dhaga'amuu fi akka inni namoota baay'ee fakkeenya ta'uu fi jajuun leellisuun kaayyoo namni sun irraa dhiisee godaane sana itti fufsiisanii dhaloota biraatti kennuudhaaf wanti barbaachisu goota biraanuu barbaachisa jechuudha. Goota biraa immoo maayikirooskooppiidha yookaan immoo safartuu addatti nama qaban sana ittiin ilaalu ta'uu hin taane yeroo goonni leellifamu goonni biraa akka abaluun ta'a akkasitti leellifamuun barbaada yeroo jedhu goota baay'ee horachuu dandeenya jechuudha. Inna Haacaaluun obboleessa keenyadha, aartistiidha, ija uummataadha, qaroo Oromoodha. Wareegame. Sababa inni wareegameef boo'uu, dallanuu, gadduu, mataa buusuu, saayikolojiidhaan caboo ta'uu hin taane nama kana leellisuu, faarsuu,
namni sirba baasuu danda'u namni sirba danda'u waa'ee Hacaaluu sirbuu fi wanta inni hojjechaa ture miidiyaatti ba'ee Hacaaluun akkas gochaa ture jedhee dubbachuufidha. Namni walaloo danda'u waa'ee Hacaaluu walaleessuudha. Guutummaa isaa, konfidensii isaa, jechoota isaa, sagalee isaa, walaloo isaa hundumaa namni fakkii danda'us waa'ee Hacaaluu fakkii isaa kaasuudha. Ergaattiin dabarsuudha. Dhaloota kanarraati gara dhaloota biraatti dabarsuudha. Orma waa'ee Hacaaluun beeknu faranjiillee warra adiillee leellisanii warra kanatti waa'ee namicha kanaa waa'ee goota kanaa karaa danda'ameen karaa hundumaatiin namni kitaaba barreessu waa'ee Hacaaluu seenaa isaa barreessu gootummaa isaa barreessu tu lafa hin buusin dhaloonni biraa irraa barachuu qaban jedha. Kanaaf ananii har'a miti Hacaaluu baran xuruutti Hacaaluu fakkeessuu dandeenye Hacaaluu yeroo 2-3 kanaan dura hojjedheera. Isa kana footoo obboleessi keenya nuu kaasu ani immoo isumarraa argadhee tanani kaasa jechuudha. Ati suuraan kaasee as fakkiitti jijjiirtee kaastee qabdaa of harkaati? Qabaa isinitti agarsiisuu illee nan danda'a. Tole ammas irra deebuudhaan mana keessan teessanii waan qabdan irraa qammasaa dhugaa nyaachaa dhugaa warri miidiyaa keenya FIB yookaan Finfinnee Integrated Broadcast daawwachaa jirtan nu waliin turaadhaa qophii babbareedoo baay'ee qabna turtiin keessan nu waliin haa ta'u isiniin jedha. Suuraa Hacaaluu fakkiidhaan kaasee dhufe peentingiidhaan jechuudha. Isa nutti agarsiisuu fi hundi keessan hamilee nu kennaafi. Akkami kaameraa kanan ka'e kamana waan harkaan ka'e hin fakkaatu inuma teechifte dhugaa dandeettii ajaa'ibaa qabaachuu. Tole egaa daawwattoota keenya ammas akkasanii bashannanaa bohaaraa qophii keenya irratti barachaa akkasumas immoo bashannanaa jirtan abdii qabna. Turtiin keessan ammas itti fufeen wajjin haa ta'u jechuu barbaanna. Tole egaa itti aansuudhaan immoo iddoo kanatti dorgommii xiqqoo tokko qabadhee dhiyaadheen jira. Ati keessan jirtu. Egaa dorgommii akka tasaati lamaan keessaniif iyyuu lamaan keessan ijoollee abbaa tokkooti. Kanaaf iyyuu amma dorgommii isin gaafatamtanii maqaa keessan kan abbaa akaakayyuu akaakilee keessan aga dhumaatti waamuu baay'ee abbaan waame badhaasa qaba. Nan caaladhee mayyaada haa jedhu inni dura. Maal ajireen ani maal narraa bareetti dabala. Dhaggeeffatiin atis. Inni jedhu akka dhaggeeffanne. Anduu Geetaachoo Abbabaa Karoorsaa Hambachee Gugsaa Soodduu Baddeessoo kanan beeka. Karaadhaas jedhe. Karaadhaas. Karaadhaa Iteenash Abarraa Dhugaasaa Seexaa Bakar kanan beeka. Kana shan jetti kan haadha kee shan kan abbaa kee 8 waamtee jirta ati immoo itti fufi. Qixxeema beekna. Garaagarummaan kan qixxeema beekna gaa. Qixxeema beekna. Qixxeema keessan sanaan beekna. Dabalaa Geetaachoo Abbabaa Karoorsaa Hambachee Soodduu Gugsaa. Tokkoon dogoggora tokkoon dhaabee tokkoon dhaabee. Iteenash Abarraa Dhugaasaa Seexaa Bakar Waaree. Dhuguma kan Bakar Waaree. Ay tokko caaluu fedhaniisa. Argitanii hangafti garraamiidha duruma. Haa ta'u maamandumaa fiyyuu lamaan keessayyuu deebiin keessa wal fakkaata qabsee badhaase.
Badhaasni keessan hin jiraatu jechuudha. Deebiin keessan wal fakkaataa gatitti badhaasa isin ilaachuun nutti cima. Tolee, isiniinis baga ittiin isin ga'e ayyaana gaarii bara gaarii isin jechuun barbaada. Egaa bara dhufti immoo waggaa haaraadhaanis waaqayyoon nu haa ga'u jechuun barbaada. Irreecha tola garuu natti fakkaata. Guyyaa ayyaanaati. Bareedeen jira. Jaarsi kun namaa natti iyyaa namaan. Obbo! Alumaaf na jalaa callistaan jedhanu maaluma taate? Maal abbasi jalaa hubaachaatan hin jira amma hojii xiqqoo tokkoon qabee jira kana. Maali daawwitii kana immoo yeroo hunda ganamas galgalas yeroo hunda laaltaayi. Abba guyyaan ayyaanaati bal. Maaliyyuu guyyaa ayyaanaa ta'u maal amma waan qopheeste qabdaa? Qopheeste? Wanti qophaa'e. Waan dhugamu. Wanti hundumti ni qophaa'e. Qophaa'e rabba. Bunoo danfiste? Danfee. Tole gaa akkas taanaani anis bakka tokko ga'ee dhufa. Tole. Bakka tokko ga'ee dhufa. Egaa as ollaa kootii jibicha jigsineerru beektatis. Sheerame foon xiqqoo fidee dhufa. Ati immoo gaa buna danfisiiti. Mana aarsiiti. Akka ajaa'ibaatti nyaata qopheessi, farsoo qopheessi. Akka ajaa'ibaatti nu eegi. Tole waan hundumaa nu qopheessee seeraati dhaqii fidii kotteetti foonuma sana. Tole deemi. Yoo dhufu hundi qophaa'ee na eegu. Eshi. Nan qopheessaaf. Kanuma. Eshi abbaa. Ammoo abdii kootiif ani dawwala abdiin isaa abdii arguun hin qaba bareedeen jiramti. Maaltu natti filan bareedeera. Hello. Abdii koo akkam jirano. Eeka. Maarreeyyee wal agarra. Ati meeshaatti taa'e amma dafiti kaadhuun mana kottu abbaan deemee jira waan ta'eef dafiti amma sammaa dafii kottu. Tole. Anis baay'een si jaalladha. Ishi abdii koo. Yaa'u hiyee bareedeen jira. Diinarraa barbaadu hin jiru. Wow, Bonico. Qophii. Kami sirraa bareede ajaa'iba. Adillee baay'ee bareede. Hiriira dabartii alumadha. Garmalee sirraa bareede. Ajaa'iba. Har'ammoo adiin waan isaa. Ayyaana miti deemaan. Har'ammaa ayyaana qofa natti fakkaata. Maarri qophii taa'e kennaa wayillee sii qopheessee jira waan ta'eef. Ta'u. Maaliif? Garas keessaa seenuu taphanne. Taphannettee maal taa'e ta'uu takaasofna. Guyyaa maal gara keessaa seenuu oduu taphanne. Abdati muu maal arramoo abbaan dafee dhufuu danda'a kana gidduutti amma taphannee fixnetteetu. Qabna koo yeroo qabna boonni koo keessaa. Jetteere tole ishee eegga jettee taa'e ishee jedhi kamaa rakkoo maalii qabaamti. Nufunni. Jiraama. Bareedduu tokko. Adillee dhugaa bareetti bareedaa jira dhugaa. Inni waan isaa. Ayyaanuma raafii. Ayyaanuma eekaa. Abbaanis tu agartee ayyaanaa fedhee wanta baay'ee waan fedhu hunduma isaa hinaaf guutee jira. Amma waa'ee abbaa dhiisiti. Waa'ee kiyyaa fi qofaa somnaa bakka amma sa'aatii kanatti. Wayyee sirreetti. Kan si jaalladha kan si jaalladha. Ani baay'een si jaalladha dhugaa. Qalbii koo galee natti tolaamu yeroo. Qoy min taphataa. Cuidado! Kunuunsumas firasa. Boone! Abba! Alumatti
أتتي معلومة في أكسر مجالات الدان ما تاتي دي بتاعي معلومة من مجالات الدان أوجي وين وجدت تطري من السرعة سنان جتين دمني من ببريتي كنا كم تقارتو كان ما أفدي بتمي الرسول أتي هادو كيف فكرت تسلا يا بارك قل في بكنجي سلطان في سبعين اتفكاتا نور كل في مالك تقول ترى تاوتينو هازنا دقا بكن أرشيتي كاو كشري تيجو كذا تمفردي بيته nama safaraa beektaa miti. Maal ta'a amma yoo liqisii kennan boroon kaffallaa fi liqin amma eessa jira maqaa ishee dhageessiif ati asuma dhaabbadhan asuma dhaabbadhu si koona dhukkubeera taa'uun barbaada. Mana bana nama waamneerra baala. Abba? Maal goota? Abba. Teessumni kun engada cabee ture irraan taa'in siin kufa siin jigaadhi kan irraan taa'in. Maali kana caccabsitanii? Engada miilli isaa jalaa cabee ture. Maaluma gal. Barcumni rakkisee maal akkanaa gootu beektaa? Deebiitoo? Inte mismaara afuriifi? Oo jadi. Mismaara maalitti goota? Mismaara afurii fi doomaa tokko naa fidiiti. Asiin takka. Ani badee. Badee. Nagalaafattee dhiira nutti galchite. Yaa waan. Egaa maal godhu boone golatti galtee immoo